Ani akkana sirraan nagaa. Pentee lafarra ni jirti penteen Itoophiyaa keessa. I don't know him. Pentee waan jedhamu hin jiru bara. Amantaan akkasii amantiin akkas jedhamus hin jiru bara. Protestaantii waan jaamtoo ni jirti. Jirti. Eessa jirti? Matsaafarra moo lafarra? Maqaa dhaabbataadha. Obadiiro. Maqaadha malee amantaa mii? Miti. Maqaa dhaabbataadha. Dhaabbata sana eenyu hundeesse? Maal gootatti maqaa dhaabbataadha amma fakkeenyaaf manni kun mana abdii Muusaadha miti. Mana. Isaa ijaare. Okay, protestaantii eenyutu hundeesse? Yesuus immoo barattoota isaati. Maali kaayyoon hundeeffamuu protestaantii wayiif iyyuu miti bari namatu hundeesse miti. Namoota gooftaa duukaa bu'anii wajjin jiran sanatu namoonni protestiitti jedhani bari. Eessa jedhanii wangeelarra? Waldaa kaatolikiitu itti waame warra jaarmaan keessatti. Fidira. Okay, wangeelarra wayi jira? Seemaan jedha dhiiroo seenaadha. Dhiiroo qeensi moo qees? Wayyee. Waan jedhe wangeelarra ni jirti protestaantii waan jedhamu. Aboo dhiiroo sitti hime seenaadha. Aboo seenaadha siin hin jenne wangeelarra jirti protestaantii waan jedhamu. Sunnii fi alassunnaan jira. Quraanarra alassunnaan jira. Tooyidii jira. Maarreen? Aqiiti tooyida alassunnaa kan jedhu jira. Wabiyaa kan jedhu jira. Maal nagaafachuu jirtu isaa? Quraanarra jira. Wabiyaa kan jedhu alassunnaa kan jedhu tooyida kan jedhu. Mee ati dura uume tasgabbaa'iti waan si gaafatan deebisi achi booda na gaafata. Aboo dhiiroo tasgabbaa namaadhaan si galee si. Aboo rabshaa keessaa mee bajaajii keessaa takka bahi bakka jirtu deemi gurra dhukkubsite. Maal jette? Gurra dhukkubs guddisaa mee guddisaa kana qoisiin guddisaa. Na guddisi dhiiroo. Na guddisi. Dhiiroo nagaan siif haa ta'uti. Nagaa kellee ani fudhadhu bari nagaan qabdu ati. Ati mucaa nagaa miti ante geetaa liji adilham. Ani ilma waaqayyootiin ilma namaati ani. Na kanaafiyyuu mucaa nagaa qabdu itti nagaa laachuu dandeessu. You can't share the. Hold on. Afurri kee afaan Ingiliffas dabarse. Forget about English, okay? Waan siin jedhe ati ilma waaqayyooti moo ilma namaati? Filosoofii na gaafatta moo kitaaba qulqulluu na gaafatta? TikTokii maaltu sii bane yoo haasa'uu dandeessu suutan hojii haasa'e yoo haasa'uun barbaanne nagaa keetiin akka Oromoo addaa deemna, okay? Rakkoon qabu dhiiroo. Okay, hin buutamoo teessee waliin haasofna. Maal jette? Hin buutamoo teessee waliin haasofna tasgabboyte. Na buustallee waan ajaa'ibaadhaa ree kun. Okay, deema jee nagaatti galatoome Oromoo kiyya. Nagaan oli. Ciao. Fayyii koo gaafa fayyite amaanuu. Sodaata irratti kanaafidha kan akka isaa softu sodaata waan taateefidha. Arrabsi waan feete qeensi. Lakki gaaffii na gaafadhu. Aboo gaafa ani Amaanu'eel irraa seente moo mana keetii seenteeti? Maal jette? Yeroo garii maraataa gal lakkisanii beektaa Amaanu'eel hospitaalli manni yaala. Ani Amaanu'eel deemellee hin beeku. Achi qabi eeyyamee achi qabi mana yaalaa san laala. Ayaa dhiiroo. Okay, ni haasofta moo akka jechuun ijoollee ta'a ni haasofna moo? Yoo feeti asii yoo feetis na darbi. Maa dhufte dura mana kana eenyu si fide? Mana kana moo? Eenyu si fide? Mana kana si amansiisuun dhufeen akkatti gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhatu wangeela Maatiyoos 28:9 irraa. Suuta. Suuta jechuudha. Okay. Dhiiratti amaninaan jette moo waaqayyotti amaninaan jette? Wangeela Maatiyoos 28:9 dubbistee beektaa? Waan siin jedhe dhiiratti na yaamu jirta waaqayyotti amaninaan jette moo nama dhiiraatti amaninaan jechuu jirta? Dhiiroo ilma waaqayyootti yoo amante rakkoo maal qaba? Waaqayyotti moo ilma waaqayyootti namana? Ilma waaqayyoo guutummaan karaa ilma la akkasii miti. Ilmatti namana moo waaqayyootti namana? Ilmichatti amani. Ani ilmatti namana. Waaqayyoon kiyya ilmaa miti. Waaqayyootti namana ilmatti namana. Mirga keetti dhiisuu dandeessa garuu jannatan galtu. Ilmatti amana kaminaan jetta osoo waaqni jiru? Dhiisuu dandeessa. Dhiisuu dandeessa garuu jannatan galuu dandeessu. Eenyullee waan siin jedhe. Karaa isaa yoo hin dhumne jannatan. Qees waan siin jedhe. Waaqayyoon dhiira moo dubarti? Maal jechuu barbaadde? Gaafiin si gaafa deebisi yoo baratte maal jechuu barbaadde maalat no? What is that meaning? Miti. Answer my question abun si gaafadde. Asirra waan isaan fixanii. I will answer your question. Waaqayyoon dhiira moo dubarti? Waaqayyoon hafuura dhiiroo. Akkasiin hin jenne hafuura jechuun bara waan hin argame seexaanis hafuura akka wangeela keetiitti. Waaqayyoon keetis hafuura. Waan si gaafadde waaqayyoon jeendariin saallisaa dhiira akka kiyyaa fi keetiiti moo dubarti? Waaqayyoon hafuuradha. Akkasiin hin jenne
waaqayyoon si gaafadhayyee Yesuus Kiristoos dhiira moo dubartii Yesuus? Sigala. Yesuus dhiira moo dubartii? Namummaatti ilma dhiiraadha bar. Namummaatti. Personality. Namummaa siin hin jenne. Okay, waan si gaafadhe Yesuus Personality. Kiristoos. Okay. Dhiiratti amantaati moo dubartii? Dhiiratti amantaa moo dhiiratti hin amantu? Yesuus Kiristoos mul'achuu waaqayyo safuura ta'e kanaadha bar. Yesuus dhiira moo dubartii goobasi saallisaa liqimsi deebisi. Dhiiradha. Dhiira akkaan dhiiratti nama Namummaatti. wayye dhiiratti nama wayye namummaatti si nama no waaqatti nama nama leen Ani nama waan tokko si gaafadha. Hallaan kee akka inni waan tokko ta'uu hin dandeenye namanta. maal ta'u Nama akka ta'uu hin dandeenye namanta hallaan. wangeelattis waaqayyoon dubartiis dhiiraas namaas hin ta'u waaqayyoon hin geeddaramu yoo wangeela dubbisu Allahani dhageeffarsi deemaa dhiiroo. Allahani dhiira ta'uu hin danda'u bar. maal jette haa jettee moo aa jettee mee haa jettee moo aa hin beektu Kan inni goone ani mucaa Oromoodha. Waaqa warra harabaa waamuudhaaf dirqama hin qabu bar. na dhageeffadhu waaqa warra Yahudoota ta'e kaatu deemtuuni Waaqa warra harabaa waamuu fi dirqama hin qabu. na dhageeffadhu goobasii kiyya siin rukuta waan je allaa jettee moo hallaa jette haa jettee moo aa jetteeti hin beektu waan hin beekne maali hin beektu si barsiisu si barsiisu Listen me. si barsiisu dhiisa afaan ingiliffaa ati gurraacha keenya faranjii miti dhiisa afaan ingiliffaa hin beektu waan siin jedhe Rakkoon qabu. qubee Master si haadha qabasatti dhiiroo. qubee haadha moo qubee haadha hin beektu. Elli. Ayyee maal dubbisi maal jechu walitti Allah dhaka. hallaa maa jettatu hallaa maa jettu haa safuu Harkanii badi boo. haa jedha laal haa jedhime aana jala jedhe Koi sitti hima. Aliifi na barsiistaa irraa dhiiroo. eedha aan si barsiisu abaacaan si barsiisu jira Aliifi na barsiistaa. abaacaan si barsiisu jirati Amma hallaa waa hunda Amma akka hin dandeenye namantaa. okay inni haasofna ayyee ammas waan jedhe Allah waa hunda ta'uu hin danda'a. naaf idda ragaa qoy naaf idda Dhaggeeffadhu kaa. naaf idda Allah waa hunda hin danda'a. waaqayyoon waa hunda hin dandaaya Allaan hunda hin danda'a. hin dandaaya Nama ta'uu hin danda'a. waaqni naman ta'u Allaan nama ta'uu hin danda'a. naman ta'u waaqni si Kanaafuu inni gaafadhanis waa hunda hin si danda'u gaafadha okay si gaafadha Waa hunda si hin gaafadha danda'u jechuudha. dhaggeeffadhu waa lamaan adda si baasa nu qeessi maqaa keetillee hin beeyne waan jedhe waaqayyoon kan kee waa hunda hin danda'a Waaqayyoon kun waa hunda hin danda'a. okay waaqayyoon kan kee saree ni ta'a Inni saree ta'uu. siin deebise Ergamootaa gadi. deebisi Adda mita nyaa'uun. Ergamootaa gadi ta'uu kan danda'e akkumaan an sii deebise naa deebisi waaqayyoon kan kee seexaana ni ta'a Kaayyoo isa godhatu hin jiru. Kaayyoo seexana isa godhatu. kanaaf hin ta'u waaqayyoon kiyyaas nama Kaayyoo karoora fe'isu waaqayyoo keessatti. dhaggeeffadhu boo gurbaa maal isaa Dhiiroo si dabshaa dhaga'uutu hin jira. keessaa Yeroo taata gurri kiyya. gurra maal qabdaame kan olii gad jettalaan nama suuta jedhe na hojjaasa akkana focus godhi let's focus on me okay waan siin jedhe na dhaggeeffadhu bannaa jechaa nani waan siin jedhe waaqayyoon kan kee seexaana waa hunda hin danda'an waaqayyoon kan kee seexaana hin ta'a ni ta'a hin ta'u naan jedhe Kaayyoon seexana isa godhan jiru. Kaayyoon amma. ayyee anis sii deebisa dhaabbadhu Dhaggeeffadhu sitti hima. Waaqayyo garuu kaayyoo ittiin nama ta'u qaba bare. Karoora fe'isu isaa keessatti waaqayyo namatti. na dhaggeeffadhu ka na gaafatteemi abbusi gaafatte suutatti akka dubartiin taanu akka dhiiraatti haasofna let's be like a real Akka man dhiiratti naasaan illee dhiiroo. okay suuta ayyee suuta tasgabbaa'e mee bishaan dhuge hafuuratti deebi'ee ati foon keessaa ba'i Kana sinna gosa miti haapii bannaan. Kottu garuu ati waan si dhaggeeffadhu ani waa siimu na dhaggeeffadhu ati akkamitti nama dhalate qaama saalaatiin dhalatetti amantaati Kitaaba jaarraa shanaffaa keessa dheengadde. akkam sammuun kan kee dhiira akka keetii qaama saalaa qabutti akkamitti amantaati Sana wayya. Isu nama dhiira qaama saalaa waaqeessayyee deemi akkas sanii wayyaadhaan teessee goobas Teofaaniidha inni. akkan akkasitti sanii wayyanaan jedhe gartanii mi jedhan akkuma isin dhuftanittiin isin deebisan narra laalina waaqayyoon waa hunda ta'uu danda'an hin ta'u waaqayyoon keenya waa hunda ta'a seexaanas ni ta'ame yoggus waaqayyoon keessan aameen dubartiis ni ta'ame aameen jaldeessaas ni ta'a aameen jedhaaga waaqayyoon he can do everything waa hunda raawwachuu Isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaadha. waaqayyoon waa hunda raawwachuu hin danda'a waa hunda hin ta'u waaqayyo dhagaan ta'u waaqayyo uumama isaan ta'u gaafa dhagaatee dhaga jennaan malee waaqan jennuun hundi si dhiiseete mafarra dhiira barbaanna dhiise dubartii dadhabne dhiira galcha laatii barbaadee qoe abbaa caalee salaamu alaikum Kam jirtu nagaa keessanii wal mormaa jirtu moo waa wal barsiisaa?
Akkuma feetetti hiikkadhu. Sagalee kooti moo sagaleen koo dhaga'ama guys? Sagaleen hin jirtu nama foonii taatee argamte. Konekshinii kiyyamoo kan abdiiti. Allah yaa Rabbi. Uummata akkasuma isin kunuuntu akkuma isin feetanitti isin jala deemnu jechuudha. Laata sagaleen koo dhaga'ama? Wanti nama yoo jechuun iyyi takkamee jira iyyuu maleenis. السلام ورحمة الله كم جبتنا أستاذ؟ Okay. Dhiira waaqayyo wayyanaan jedhee bara. نقا سني Inna lillah. Nagaa jirtu. قاعد دوغا فتني سقلين كيان جراني Hin jira. Mee yoo sagaleen koo dhaga'amaa jiraate waa dubbadha. yeroo jettanii gaafatan lakki waaqayyo saree ta'uu hin danda'u gaafa jedhe akka Kanaafuu hin danda'u. sariin waaqayyo Hin deemu akka loojikii akka isaa sanitti hin deemu akkas. Konekshiniin koo guutuudha ko. waaqayyo waan hunda ta'uu hin danda'u jechuudha. Yoon amma gartee aniin kun qalama kan waan kana jijjiirame ani qalamaan jedhama malee ulii abumaas hin jedhamu. Maal jechuu afaan uummatuma akkam rabbiin yaa akhi. Sammuu tana rabbi isinitti haa deebisu akkana waan. Wangeela akkana isin godhee bara. Sorry. Abboommaas nagaa jirtu. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Hai. Astagfirullah. Waa nyaatanii maali? Latii jirtaa? Har'a fuula kee dubartiin Maqaa dubbisanaan jedhee. Yesuusiin Abdul Fattaan kun maaloo eessaa dhufe? Ante? Nama bade. Hafuuri dubartii jedhamu. Hafuurri kiyya na dhoowwe Paawuloosuu gartee hafuurri gartee qanxas ganda tokko keessa akka hin dubbanne lallabne isa dhoowwe. Har'a hafuurri Hayyee dubartii qoya hojii Abdul dubbachuu na Fattaan dhoowwee nagaa jira. gaafadha dhugaa abdii gaafachaan ture bomo'aas qoy soburu shuwayya. Abdul Fattaa abdii gaafachaan ture. Abdul Fattaa wallollee turre dayii otumaa fooyinaa dillaa illee waliin hin jenne deemne garuu bakka gara rabbiin deeme. Nagaadha akkamatti? Nagaadha alhamdulillah. Maalirra wallolleessa? Dhugaa abdii gaafachaan ture sabadee Abdul Fattaan jedhee. Maalirra wallolle? Yeroo san kaayoo waanuma mormuma kana irratti gaa walitti bubbuune garuu an sii dhiise garuu waaqayyo sii badhiisu. Ameen. Ameen. Mataadhaan si dhaaba namaan jettaati maaliin beekan? Namni uumatti lukaan dhaabbataati mataadhaan si dhaaba jetta. Yeroo hunda dhaadannoon kee kanadha. Nama maal ta'e Hundumaa mataadhaan dhaaba? nagaan deebite. Maal beekan Amiin, yeroo eebbi. hundumaa akkas jetta yoo xiqqooma waa aarte baga nagaan deebite hundumaafu. Ameen. Ameen. Eebbifame. Jira waa dhokko ammayyuu keetuma nyaatta. Ameen. Ameen. Abbo Mu'aaz Galata. nagaadha kaasin. Maali isinoo koo ani koo wanta na dhibu jechuudha ani Abbo Mu'aaz gaafa tokko quraana baasee quraana irraa waan nama barsiisuun argine abukaatoo mataa mana nama hundaa keessa dhugaa waaqa. Ustaaz Awwal bicha na tamachaana Ustaaz Awwal hanqasuun isaa dubbisee namatti hima. Abbo Mu'aaz garuu yeroo hunda mormii akkatti ilaal mataa jabaatanii. Maali? Quraanaas hin amantu maaliif hin quraan sin lallaba? Wangeelaas hin amantu pheenxeen wangeelaa quraan harka dhiibbee yaate. Gaafuma gaafadhee an deebisirraa argadheen beeku Abbo Mu'aaz mana nama hundaatti goguma mormita malee quraana bantee waan tokko nu barsiistu nagarra yaadha. Okay, amma dhiiraan barbaade. Because maaliif Hayilanya abukaatto. dhiiraan Hayilanya barbaade. abukaatto. Wangeelatti amantama quraanaati. Baqaalaa? Okay. Nama deemu nyaata nama nyaachisi deemu. Ifuu biizidha Abu Mu'aaz quraana kiyya maaliif sin lallaba hin amantan quraana maal amanta? Pheenxeen wangeelatti hin amanne quraanatti hin amanne. Latii kana dubbisaa ustaaze. Eenyunne? Latii nius. Latii banadhu dabala. Takka maa inni. Doon akka zallaan jedheen. Pheenxeen quraanatti isin laallatu hin amantan. Ani quraana kiyyan ittiin amanaa yoo quraana kiyya wanta kana gaafattee san faalleessoo naafitti waa takka. Quraana kiyya maasii hojjaasa wangeela keetiin dursi rukutu jira keetiin isin amansiisu jira. Akkanatti isin fudhachiifnaa bar dirqama. Dirqitti fudhattan wangeela tolaami bar. Osoo qawwee qabaannee isin qabna. Wangeela fudhadhaa isin hin jenne. Namantan. Hinteen wangeela amantumee harqooba takka takka baasa hin amannaa jedhame. Dubbii Yesuus hin fudhattan Paawuloos malee.
Anqa maadaamiif ajajamtan waaqayyoof hin ajajamtan. Musliimochi akka rabbi isin jiraachise. Sagalee maal ta'e abdii? Muslimuun jedhe kana. Laatiinius. Laatiinoonius. Jiraadha abshiru. Jiraanna. Oke jiraatan. Mau network ini berapa? Mau sampai. Dia tahu? Aku terap syaka cerita coba dong. Aman ti. Musir orang rodo. Ada aman ti. Turn off mic tidak kayaknya. Ani amma Quraana keessaa gaafii isin gaafadha abbo Mu'aaz Quraana keessaa fidaanaa dubbisaa. Cofe. Dubbisi ayya. Quraana keessaa isin gaafadha Quraana keessaa naa deebisame. Gaafadho ayya. Quraana irratti sumaan rukuta. Toleesh. Araani rukutaa indee maali ani lola addunyaa sadaffaa banuuf miti kan asirra dhufe. Dubbadho ayya dubbisi Quraana baasi boqonnaa meeqa? Dubbisoo ta'an taane isin gaafachaa araan. Quraana keewwataa na gaafatamoo gaafadho ayya. Ani Quraanumarraa si gaafadha ati immoo fiddeenuu dubbisa viidiyoo irratti. Dubbisi hin baasa. Quraani qabda moo qabdu? Siifin hima. Isokee annan qaba garuu. Okay ayya. Jedhe ayya. Ani Quraana otoo hin taane garuu silkii irraa hin qabaa. Qabaa dore. Mirree silkiin kun. Yaa Rabbi nu baasi gooftaan nu laafiseeti waan nutti jabaatte. Nuti nama waaqessinii isin jechuu jirraa waan nuti nama dhiisaa jechuu jirraa bara. Waan biraa miti. Of qabnu abba Mu'aaz of qabnu waammoo baay'ee dubbachuu baanne gaara. No jechuun ana jechuun waan rakkinni isin qabda maana qomata nama waaqessina boya hin waaqessu nama naan jedhime. Way. Si komachuu fi miti ati abba Mu'aaz ani koo jechaadha. Ati bakka hundatti mana hundatti abukaatuma dhaabbattee mormita malee suma guyyaa tokko Quraana irraa deebi'uu waan siin jedhe sa gizeen nama waaqessina Iyyesuus dhiisa abbaa waaqessaa jedhu naan balleesse. Maan rakkatte waan barbaanne yoo waan rakkate hin danda'amu waan barbaadan waaqessan jechuun ati waan barbaaddetti amanuu mirga qabda wanta barbaaddetti yoo amanne siin gashu naataa jennee erga amanne. Because ragaa qabaachuu namatti hin amaniniin siin jedhe badiidha. Maan rakka nama isa kamitti amanne nuti? Yesuusitti amante. Yesuus nama Naazireet. Ekkoo Yesuus Kiristoos jalqaba maal akka? Ergamatti sannaan dabarsin kaa. Yesuun namaa miti naan jette naan furadha ragaa naa kannite. Ani waan jiruun isin lallaba isin waan hin jirre nu lallabda. Amma ani gaafiin si gaafadha nu sitti haaruu fi miti garuu namni jechuun gaafa waa dubbatullee gaafa waa dubbisus ta'e. Bakkuma takka tan hin sobe naaf dhiifamaan si harka ol qabe bakka takka tan hin sobe. Ati duraan dursii waa'ee Quraanaa iyyuu beektu abbo Mu'aaz Quraanaa iyyuu beektu bara Quraana otoo beektu himame Quraana irraa ustaazu awwal fa'a akka abdii baamaaf. Hold on wangeeloo. Maargoota waa'ee wangeela beekamu hin beeku wangeela beekamu hin beeku. Hin beektu wangeela. Okay deeme gambeeni. Maalitti beekta wangeela? Akkaataa itti hiikkattu sana. Akkasii amma chala maraatti. Akkasii kajaldeessa ta'uun gaarii haa. Egaa lachuun beene manna biraa gooti. Carraa kana maal gootuun iyyuu malee tana waan amma raachee barta. Maal namni lamaan irraa waa takka beene hin beektu naan jetti Quraana. Ente Quraana beektu naan jetti. Ati beekaa. Ummata nama sammuun tante nama waaqessu dhiira akka kiyyaa waaqessu akkamiin hojjaa sooyitaati. Nama ji'a sagalii dhalate nama namni tumu nama nyaatu nama fincaanu nama udaanu yoo hin fincaa'u naan jetta raguma naa kennu dhiira naan nyaatu qorxommii nyaatu dheebootu bishaan nyaatu rafuu tuuman cafaqan kanan waaqessini isan tumamne isan amantaane fitsuma amlaakee kan waaqarra jiru waaqessuun jedhe badiidha. Kana haa sammuu teessan.